akka duraanitti amma waan dalaynii irra nu dabranii wani jaam takkalee nu jiru seeraan itti wal gaafate waan ta'eef Oromoon amma abbaa qabdi haadha qabdi lafa qabdi rabbi qabdi fakkeenya araboonni amma akkuma duratti nama gurraacha bituu turetti ammallee akkasuma yaada ilaalchisaa sanuma garuu namni gurraachi biraa kutee jira barumsaan biraa kutee jira sigalee rabshaas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردوتو تابي خبايوم توت إلمان ورمو خنتاتنا هندي خيسنو باجا جراتن باجا جران تولي الشمار كفوني خبايوم توتا في هردوتو تا WFB جاللا خنتاتن مرتي كيسنو باجا جراتن باجا جرانه باجا سينوغي باجا اتينوغي ولمانو اتينوغي هندي كيسنو غلطومان سينجا أرانتنا خيسوما يسات هيدين دادي جرا إيه أرانتنا وان دلينو في وان إسنولي ولا لي وايد كابني دبني لكم كورونا نسا الدنيا جيكا جرا الدنيا جيكا جرا سنيفو سبسكرايب لايك شير قولون دقابنا إن دبنا أمليمو أمليمو بولين كيا مالي جنان سبسكرايب يونو قوتن الريكينيا يونو في لايك قوتن غاتشنا كينيا يونو في كومنتي نوفانية ته سمو كينيا نقرأهم سايتشور سنيفو أكا فياك أبدنيس أبدين كبا فياك أبن جاتي كومنتي جدا نوبريسا أورابولا أوكي أشمانغا يعني نسني كبا دي يادي خباجم توتا كيا ودامس أورمومات دامس أورموما دولي يشو دولة ولرتي دول جرتهم نرى يغلي سرايل يغلي فكينيا أشمر راسو جل كم نجرا دولي وري فيسبوك وري تلفزيون سنتني ولي دولا جرتنيس غلطو ما شيني جنة شو ما نمدي خيسنو سببني وان فيسبوك ني مالك اي شيني في زابه جرو فاسما مبروك شيني جتشو وربنا سنيفو سبب قبصا وسنتاني قرشي كيسن لالتني تملي وامبراتي بيتي انيس دولا ايغلو في ديما ميديا بندتي وين نيورو ميديا for you ja maalechun sanis deetani flow godu dindise yakun kana mo like godu dindisen dula banu finde manis ega wayn nero ko be ko wan adda isini bane isini barsa jira ajela deetani wan adda barachu dindisen khanafu asarati duli facebooka khalli vi angalgala ganama sentani wal rabstani wal farsitani wal bochiftani wal gamachistaqun bagay isin gamachiseen isin ja mali viewetan akuma youtuber ra malaga nyaachun jirtuti facebook ra ilen malaga nyaachun jalqawamte jirti khanafu akkaataa itti Facebook irraa viidiyoo daqiiqaa takka haasoo assalaamu alaykum wal baatee yoo itti akkaataa itti maallaqa fudhattu liinkii isin keenya liinkii san jalatti akkaataa monetization waan hundi itti naqattan argachuu dandeessan kanaafuu duula Facebookaa itti fufaan isin jaa garuu immoo keessa wal ilaaluun takka dhaamsa Oromummaati dhaamsa Oromummaa kaniin isin jiru qabsoo tana keessatti akka Oromootti eenyu akka miidhamu jiru eenyu akka itti milkaa'u jiru eenyu akka itti injifachuudhaaf deemu jiru hundaa'uu ni beektan kanaafu Facebook awwalirra duulurra silaa waa'ee Oromummaa kaasuu dhiiftanii liivii seentanii waa'ee ganda keessanii afooshaan teenya viidiyoo mee qabdi jarkaana mee qabdi yookiin kaan ammoo sharaa mee qabna mee qabda distii mee qabna silaa tan bareedaadha irraa harkattan irraa nyaata goyyuu ninja goyyuu maali jennaan yaanni ilaalchi kiyya kan hin qabu nama garagarii jira akka gandaa yaadeeti akka addunyaa jiraachuu fedha naam yooni fi ammoo akka gandaatti yaadee akka addunyaa jiraatte sababni isaa addunyaa qaroomtee yookiin kan addunyaa abshaalomtee kutte keessa dheeyxeeti ganda kana tiiniin hin jirtuuti tiiniin dhaabaa jettaan uummanni sun si kobleen maal sin nyaanni beektaa tiinii bara 1997 fa'a amata 20 dura sanfirraa buqqaafnee jira sanifu tiiniin ati odeessitu kun maali siin jaan jechuudha yooni fi akka addunyaatti yaadee akka gandaa jiraatte hoo qaroomina addunyaa san fiddee ganda keessan neeyxaa jechuudha sanifu yooni fi addunyaan qarooma jiraattee waan adda addaa jiraattee ganda keessan qaroomina hin qabne sanii fuutee qaroomsitaa jechuudha sanifu akka gandaa yaaddanii akka addunyaa jiraachuu naa dhaabbattuun jaa deebi'an maasii kan mootu dhugaadha malee waan biraatii miti haqaan moota hayni keenyuuti kan waaqaati sanifu hayni kan rabbiiti dhugaammoo akkas viidiyoo adda addaa keessatti dhaamsisanii kaayaa jira waa'ee niyooroon garuu immoo osoo walirra duuluu dhiiftanii gaariidha ture fakkeenyaaf yoo waan haasoftan dhabdan yuutuuba banadhaa yookaan ammoo feesbuuk irra liivii seenaa liivii hoggaa seentan akka gaddaa waliin arrabsinaa akka firaa waliin faarsinaa Oromummaa akka Oromummaatti waliif yaada dhugaa jala deemu malee firee dhugaa jala deemsa kanaafuu irraa nyaatta lallabaa ooltus banamtee jirti kun feesbuuk irraa nyaachuun eegalamte Hono nuti Facebook irraa fudhachaa jira
Akkasi gaa galatoomaa gareen hedduu jira garee Instagram YouTuberii jira Facebook YouTuberii jira Oro YouTuberoon hedduu jira jechuudha karaa Facebookaatiinis karaa Instagramaatiinis yoo barbaadan hundi keessaa isin galchuu dandeenya akkaataa itti irraa nyaatan yookaan immoo irraa itti fayyadamtan ammoo osoo nama tokko hin qeeqnetti diraamaa dalagii yoo barbaadde feetu jaartiitii wajjin haasoo bareedaa dhaamsa bareedaa Oromoof dabarsi nama tokko irratti duuluun faayidaan sii qabu takka illee ni jira hin jiru jechuudha. Qabsoo Oromoo tana warri deemu jiru nama waa xiqqisho. Nuti ammoo garuu Oromummaaf keessatti haayamnu malee wanni nuti godhu jiru hin jirtu jechuudha. Kanaafuu yoo isaan san fakkeenyaaf an akka kiyyatti namni Oromoodhaaf waan gaarii yaadu tokko waan guddaa tokko akka waan hedduu waan dinqisiifadhaa jechuudha nama san. Isinillee akkasumatti yoo namaaf yaaddan yoo fakkeenyaaf namni Oromoodhaaf yaadu akka abbaa keetiiti abbaan kee jireenya keetiif ni yaada waan ta'eef siif yaadu jira ilmaan keetiif yaadu jira jechuudha. Nama si yaadu kanatti yoo immoo hamtu yaadde akka hangaasaa fa'aa jira kun odeen gadda waati qonarraa maraa jeeniiti. Nama shanii kana waliin qabate galanni kan rabbiiti kan wayyaanee dhakaadhaan firraa buufne ammaasii nutummaa walirra duullee jee nuti kan qeeqaa jirru yookiin kaan ammoo kan komachaa jirru sirna malee nama tokkoo bitee jechuudha. Sirni firoomsaa yoo hin baafne saabummaan kiyyaaf keessaa asumatti itti dhaabbata jechuudha. Saniifus nuti wanni nuti deeggarru yookiin kaan wanni nuti jala deemnu sirna jala deemna malee yookiin kan kaayoo fi akeeka Oromummaa ganamaa san kan abbootiin keenya irra qabsaa'anii du'an san Oromiyaa takkattii fi Oromoo takkatti deebi ammaasii Oromiyaa bilisoomtee fi Oromiyaa walaboomte akkasitti Oromoo bilisummaa harkattee fi alaabaa gad dhaabbatte kan jaarraa abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuu fi irratti du'e kan waaqoo guutuu irratti wareegame akkasumatti elamoo qilxuudha ilmaan isaa bareedaa dhiisee kan silaa tujjaara kaampaanii gurguddaa kan qabu sila Itoophiyaa keessa namni baaraan abbaa makiinaa meeqaa kan ture biyya namaa keessatti saniifu BMW fi kana qoofatu Lexus fa'aa qabsoo Oromootiin galmaan gaajee kan xirratti wareegame sanfa yaadannaa jechuudha. Nuti kaayoo fi akeeka jala deemnu yookiin kaan ammoo sirna jala deemnu jechuudha. Sirna qeeqna malee ilma namaa tokkoon qeeqna. Obboleessi kiyya ta'e keessaa ta'e yoo waan Oromoon feetuuf yookiin kaan ammoo fedhii Oromoo dura dhaabbate obboleessi kiyya kana hojii dhalate ni qeeqaa jechuudha. Saniifuu inni sun Oromummaa Oromoo bikkan bu'u. Sirna isaa san bikka bu'e malee ana bikkan bu'u. An namni bikka na bu'u maali? Nama Oromiyaa takkitti alaabaa takkitti afaan keenya afaan federaalaa ta'e saniifuu bilisummaa abbootiin keenya itti wareegame san galmaan nuu ga'u nama saniin deeggaraa jechuudha. Nama san jalaan deemu. Kaayoo san jalaan deemu malee kaayoo na dura dhaabbattu waan san jiisuudhaaf na dura rabbi rahmataa godhuufi jaarraa abbaa gadaa maal jee maqaa Oromiyaatiin Itoophiyaatti hiifatanii jee yoo piroofeesaraa biti yoo nufi waan fedhe doktara ta'ee dhufee biyya alaatti baratee yuunivarsiitii dimokiraasii keessa leellifamtu keessa baratee dhufe yoo nufi maqaa Itoophiyaa kana dhagee daandurreen sun itti kaatee jirti jee. Sigale bilisummaa kana yoo nufi faranjii hojii guddatees yoo maqaa Itoophiyaa san dhagee daandurreen sun itti kaatee jirti jechuudha. Lannoo sababni namni ati mootii yoo nufi jechaa oolten sigale leencaa yoo nufi ati leenca jechaa oolten ciiseetuma rafeetuma ka'ee huruppoo qabee nyaataa beeka. Yoo nufi nama tokko ati mootii jechaa oolten sumoo gabroonfachuu fadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf Araboonni ammaan tana akkuma duratti nama gurraacha bituu turetti ammallee akkasuma yaada ilaalchisaa sanuma garuu namni gurraachi biraa kutee jira. Barumsaan bira kutee jira sigale rabshaas fittiin godhu akkanoon laaleetuma haasoo isaanii kana nama salaamtuma deebisee biraa kutaa jechuudha. Saniifuu nuti wanni nuti deeggaruu qabnu kaayoo abbootii keenyaatii fi kaayoo qabsaa'ota keenyaati malee ilaalcha nama tokkoon deeggaruu jenna. Dhaamsa keenya kun akkas egaa akka Harargee bahattis hangaasaan bakka bu'uu hin danda'u akka Oromoottis bakka bu'uu hin danda'u. Kanaafuu hangaasaan hojii inni dalagu silattuu akkuma beektan liiviirra seenii haasawaa hin taane nama qeequdha waan ta'eef abbaa fedhe qeequu danda'a mirga isaati sanillee akkaawuntiin kasaati waan ta'eef irraas nyaachuu danda'a. Kanaafuu hangaasaanis galatoomeenaan garuu ilmaan Oromoo warroottan haqarratti nama haqaan deemu irratti warri duultan kun booddeen keessan jireenyi keessan akka ammaan tun Oromoon gaara keessa bakka adda addaa keessa karaa adda addaa keessa nama galchitee dhiifamaa namni kun wallaalee osoo hin ta'in dirqamee osoo hin ta'in waan kana wallaaleeti godhee jettee Oromoon dhiifama gootee fi irra dabartetti ammallee nuuf irra dabartee jettanii warri addan dogongora. Kana booda abbichi yakka dalagee yakka badaa dalagee akkuma isaatiin gaafatama. Akkuma joormaan majjeetti barreeffama sagaleen wanni hundi barreeffamee taa'u jira san yeroo itti wal gaafannu jira aji. Kanaafuu akka duraanitti amma waan dalaynee irra nu dabranii wanni jaamu takka illee nu jiru seeraan itti wal gaafatan waan ta'eef Oromoon amma abbaa qabdii haadha qabdii lafa qabdii rabbi qabdi saniichitis
kanaafuu dhaamsi keenya kanuma hordoftoota keenya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti galatoomaan isin jaa warroottan akka hangaasaa Ibraahimfatti yaaddan asumaan yoo YouTube kiyya kana jalallee jiraatan keessaa baadii fi maawajjin isin jaa wallahi isin jaa anamma waan takkaan jiru fada bakka kanarratti beek yoonii fi yookiin kan xiinxalaa siyaasaa taate yookiin kan immoo qabsoorraa dhaabuma keessan deeggaruu feetallee akeekaa fi kaayyoo dhaaba keetii san beekuu qabdaa beeka sigalee waan inni itti deemu ammaasii fiiksharingii yookiin kan immoo waan fuula duraa dura beekuun qabu deemi maasii duduuba yaadachuun qabu eessarraan kee eessatti hin deema qoree meeqaa fi yookiin kan gufuu meeqaa na dura jiraa beekuun dandeenya qaba deemi maasii aqlaaq xayyiba sadaqaa jee sigalee jechi gaarii sadaqaadha jechuudha yoonii feeti jechi gaarii namaaf gumaachite sigalee sadaqaa harkatta deemi maasii fakkeenya namaaf taataa jechuudha sababni yoonii fi ati kabajaa san firraa mulqite kabajaan teessuma hojii gabbuute jechuudha fakkeenyaaf doktora maqaa doktoraatiif kana fudhannee yoonii fi waan ijoolleen ganda keessatti waliin jettu yoonii fi miidiyaa gubbatti namaan jenne kun safuudha jechuudha sababni isaa maali dheengadda dhiyootana maal jee katuqee tuqatuu jee liivira baalageedhaa jechuudha micaan sun si galee jecha kanarree jechuun irraa safuudha beete katuqee tuqamu katuqamee tuqatuu akkas jee Jawaar arrabsee jechuudha katuqamee tuqatuu sana jechuun kana nama geetu fayyadamaa beek jecha kana jecha baalagummaa naayichuun maqaa doktorummaa fudhattee gizee waan akkana kana haasoo safuudha jechuudha sigalee dhaabuma sanuu beeki yookiin kan dhaaba kana namni ilaalchitu nama irraa dubbatu gizees baatee har'aan tana dhaaba kamirraan dubbadhaa yoon feette namni ilaalchiqiitii fi sammuu keessa ilaaleeti yoo kijiba dubbattellee kijiba dhugaa fakkeessii isin jetti faranjiin sigalee yoonii fi ammoo laaqattee ganda keessatti namni si jala deemuu hin jiru jechuudha. Kana xiinxalaa siyaasaatiif yookiin kan ammoo falmataa mirga dhala namaa yaani qawwee takka uummata eeganii nama walitti qabatee itti haasee jechuudha. Sigalee Jawaar jalaa kooppii godhaa jira beekan mantan. Sila akka yaada isaatti maali nama dila walitti qabeeti nama argee isaa yookiin kan ammoo yaadni isaa sanii bara. Yaada isaa sigalee yookiin kan uummata kana walitti qabateeti uummata argee ba'aa kana nuti akkasii nuti shanyii jaarraa abbaa gadaatii mija jaarraa abbaa gadaa silaa dhagee irraan tana kopheen jaarraa abbaa gadaa gaachana godhuuf jaarraa abbaa gadaa nama qushaasha akkanaati maxxaneetii isa maxxaneetii waan kana keessa seenuu fadha hangaasaan akkuma beektan amantiitiif qaba jaarrattiif qaba takka jiru jaarraa keenya nama jaa isaan waliin hin ture jaarraa keenya nama jaa jaarraan nama akka isaa kanaaf isaa deeroo jaarraa jechuun nama maandisa qabsoo Oromooti sigalee nama iddi bilisummaa Oromoo ABO jookan agartee gadhaabee namatti yaame hoottaa jeen sigalee obboleen keenya nu ceesisaa nama jee jechuudha nama aangoof bololuu bite jechuudha silaa nama aangoof bololuu ta'e Yemen keessatti du'ee reeffisaa asiin galfamu jechuudha biyya alaafaa dhaqeeti sigalee ichi dhaqee ichi boodona bashannanee waan fadha garuu aangoof bololoo sun taane wantaaf qabsoo Oromootiif bolola malee aangoof hin bololu saniifuu jaarraan abbaa gadaa siis inni ilaallatu arraboo doonii fi jaarraa abbaa gadaa maqaa dhooyte duulli nuti sirra bannaa jechuudha kabajateeti jaa nama tokko jaa nama hangaasaa hojii walis saahiba diqaalaa nyaaran qabdu jaa sigalee isuma baananii hangaasuma hojii walis saahiba diqaalaa nyaaran qabdu jaa dhugaadha diqaalaa nyaaran qabdu alhamdulillah rabbil alamin nuti ilmaan bilisaa waan taaneef jecha shanyii jaarraa abbaa gadaa waan taaneef jecha nu areeda qabnaa sigalee shanyii jaarraa abbaa gadaa jechuun nama akka keenyaa kanaa jechuudha sigalee namni jaarraa fakkaatullee nuyi garuu namni distii yookiin kan ammoo distii gurraatti fakkaatu jaarraa abbaa gadaa kan maqaa dhaa oola amma laal Jawaar amma amala isaan asii hangaasaa wanni haaruuf Jawaar faarsu ture eega faarsu ture booda maal jee naa jechuun arraba kana beekaami miidiyaa kanarra na fidee akka nama arrabsu shaneetan akkaan arrabsuu fadhaa jeeti ilaalchisaa kan Jawaar ammoo yaada isaa kana tuffatee ta'uu dhiisee miseejii itti barreesse beek sigalee miseejii gizee itti barreessite gizee Jawaar si jalaa deebisuu dide warra akkasituu Jawaar gabbee arrabsa Jawaar biiziidha jechuudha sigalee yoon fi miseejii maaliif naaf hin deebisne maal jaanne beeta abiyyi miseejii naa deebisa mee Jawaar isinii deebisu sigalee Jawaar hojiirra jira kaateera biiziidha sigalee sammuun dalaga nama hojjaasoo qabammaas sanifu inni naafin yoon fi miseejii feete anaa sii barreessa anaa hojjaasa dhaamsi kiyya kanuma waa inni hororraa sanifu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu nagayaan nu turaan isin jaa peejii kiyya Yaasin Oro Media for You joo YN Oro Media for You joo jira deetani flow godhuu dandeessan yoon fi ammoo arrabaatis yookiin kan nama lakkafuutis namni nu danda'u hin jiru sanifu walitti baan akka mana haaraatti jaarraa abbaa gadaa gaachana godhatina Rabbi rahmataa godhuuf bika jirtanii du'aa godhaaf inni